baay'ee maaloo har'arra geessee maafool seenne jaaloo. Hojii fi haasaan gurbaa xarangaa sanaa hedduun ajaa'ibe. Yeroo maraa akka qoosaatti dubbatu malee qoosaan isaa ergaa qaba. Dheengaddaa akkas jedhe, kan dubbisu hin hatu, kan hatu immoo hin dubbisu. Kanaafuu kitaaba koo bakkan fedhe kaa'achuu yookaan bulfachuu nan danda'a jedhe. Dhugaadha, kun ergaa qaba. Haasaan isaa kun garuu waan yaadachiise. Dubbiitu dubbii kaasa jedhu miti. Falmii ajaa'ibaan dhagaye tokkoon isinitti hima. Dubartii warra soddaa ollaa keenya jiraattu tokkotu hojjettuu manaa ishee waliin wal falmaa ture. Warra soddaa hoggaan jedhu isinii gala miti. Warra Oromoo ijaan arguun barbaanne, warra Oromiyaa malee Oromoon jaallanne sana jechuu kooti. Waan fedheefiyyuu hojjettuttuun akkas jettee gaaffii dhiyeessiteefi. Mindaa akkanaaf dabaltanii barbaada. Eeyyee sababoota gahaa ta'an waan hin qabuufi mindaa kana naa dabaluu hin diddan jettee dubbatte. Haati manaas kolfaa sababoota kee gahaa jettu kana dubbadhumee sin dhagaattiin jette. Hojjettuttuunis tokkoffaa ogummaa nyaata hojjechuun isinin caala jette. Haati manaa akka ija babaasuu wayii taatee akka dinqisiifannaa wayiin eenyutu akkasiin jedhe jettee gaafatte. Hojjettuttuun afaanuma haadha manaarraa fudhattee gaashee faata akkanaan jedhe gaafa jettu haati manaa ija babaafte. Hojjettuttuun haasaa isheetti fufuun lammaffaas uffata isin caalaa bareecheen moko'uu danda'a jette. Haati manaas kan ammoo eenyutu sin jedhe jettee gaafatte. Hojjettuttuun ammas eeyyee kanas kan naan jedhe gaashee fa'i jette. Dubartittiin hoggaa kana aariin bog jette. Bakka teessuu kaatee huutee qabuuf carraaqxe. Hojjettuttuun jalaa siqaa dubbachuu yaalte. Haati warraa kun garuu aarii guddaa keessa waan galtee fuutee ishee qabuuf kaate. Hojjettuttiin akka taatu taatee haasaa ishee itti fufte akkas jechuudhaani. Haasaa isheetti fufuun lammaffaas uffata isin caalaa bareechee moko'uun danda'a jette. Haati manaas kan ammoo eenyutu siin jedhe jettee irra deebitee gaafatte. Hojjettuttuunis eeyyee kanas gaashee faatu naan jedhe jette. Dubartittiin hoggaa kana aariin bog jette. Bakka teessuu ol ka'uun hojjettuttii huutee qabachuuf hiixachaa gaasheen kun jettee hoggaa qabachuuf tattaafattu. Hojjettuttuun etiyye obsaa malee isa sadaffaa hin xumurreem jette. Haati manaa maaltu si hafe dubbadhu afaanis si qabee jette dheekkamaa. Hojjettuttuunis siree irrattis bareecheen isin caala gaafa jettu haati manaa utaaltee kanas gaashee siin jedhe jettee huutee qabatte. Hojjettuttuun lakki isa kana kan naan jedhe waardiyyaa keenya damilla'uudha jette.
Haati manaa sila aariin sammuu koree ture battalatti akka mana cabbii keessa seenee qabbanooftee. Tole 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 sagalee kee gadi qabii mindaan siif dabalama ittiin jette jedhama. Eeyyee kana warra ollaa keenya sana jirutu afaan isaanii utuu dubbatanii gurra keenyaan kan dhageenyedha. Egaa maalirraa barattu? Otoo hin quufin hin utaalanii, osoo hin utaalin hin caban mitiiree. Hanni booqaan qabu waan gadhee jarri nutti hin fidin maaltu jira laataa? Yaa lammii koo amanamummaan ofii fi egaa dhaggeeffattanii fayyadamtanii laayikii fi koomentii osoo hin godhin deemuun mana nyaataa deemtanii nyaattanii bashannantanii herrega osoo hin kaffalin akka baatanitti isinitti lakkaa'ama. Gama biraan ammoo laayikii fi koomentii yoo gootanii hiriyoota keessanii fi yoo qooddanii namoota biraaf kaffaluun afeertanii akka bashannansiistanitti isiniif galmeeffama. Isin jaallannaa galatoomaa waan isinitti dhaga'ame dubbadhaa barreessaa hiriyoota keessaniif qoodaa mana kanaaf maatii waan taataniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanuun walitti deebinaa. Hangasitti bakka jirtanitti haala keessa jirtanitti nageenyi keessan haa baay'atu jennaa. Nagaatti. Ciao.